Ashamaa akkam jirtu hordoftootaaf kabajamtoota Jalduu Miidiyaa waan anaa dhufu bagana gaafatan isiniin jecha maatii Jalduu Miidiyaa hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Arali viidiyoo isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Innis maalidha? Akkaataa kamiin iimeelii keenya paaswoord isa jijjiiruu dandeenya kan jedhudha. Wantoota haala garaagaraatiin yookiin immoo namoonni akka nu gargaaraniif ta'uu danda'a. Bicha haala garaagaraatiin iimeelii keenya namni beekee ta'uu danda'a jechuudha. Iimeelii keenyas paaswoordii keenyas beekaniiru ta'uu danda'a. Nuti illee kennee ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa akka nu sirreessaniif jennee jechuudha. Kanaafiyyuu erga nu sirreessanii deebifannee waan hunda xumurre haala kamiin paaswoordii isa jijjiirrachuu dandeenya kan jedhudha viidiyoon kiyyaarraa jechuudha. Maaliif chaanaala keenya paaswoordii isaas iimeelii isaas amma nu danda'ametti namni biraa beekuu hin qabu nu ta'e malee jechuudha. Batalee paaswoordii isaa jechuudha. Inna paaswoordii qulfii ta'e tokko itti sirreeffachuu qabna yookiin immoo itti jijjiiruu qabna jechuudha. Iimeela keenyatti haala kamiin jijjiirra kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Seetingii keenya bilbilaarra seenna jechuudha. Paaswoordii sana jijjiiruudhaaf isa booda Google jedhu iddoo kana ni jira. Google irra seenna. Isa booda iimeelii keenya iddoo kana jiru chaanaala keenya ta'uu qaba yookiin immoo iimeelii sirreessuudhaaf barbaanne sana ta'uu qaba. Manage your Google account jedhu irra seenna jechuudha. Iimeela sana sirreessuudhaaf security ni jira iddoo kana security jala seenna jechuudha. Isa booda iddoo kanatti haala kanaan raayitii ta'uu qaba chaanaali keenya. Step 2 illee on ta'uu qaba. Inni kabira recover phone qabaachuu qaba. Recover email anamma ittiin goone recover email itti godheetii hin jiru. Amma lakkoofsa biyyaa argachuu jechuudha. Email biyyaa lakkoofsa biyyaatiin banuu barbaade waan ta'eef jechuudha. Dirqama email lakkoofsa biyyaa ta'uu qaba yookiin immoo emailiin ittiin banuu barbaade sun lakkoofsa biyyaatiin ta'uu qaba waan ta'eef yeroon isaa argadhetti recoveran godhachuudha. Kun chaanaala kiyya lammaffaadha. Gana moonitaa kan hin taane jechuudha. Kun recover email fi foonii qabu malee moonitaa wayii ta'uudhaaf fudhatamu yookiin immoo ta'uu moonitaa taasisuu hin dandeenyu. Inna viidiyoon kiyyaarraa akkaataa kamiin paaswoordii isaa jijjiirran iimeela keenya akkaataa kamiin paaswoordii isaa jijjiirrachuu dandeenya kan jedhudha. Wantoota kana erga sirreessinee booda iddoo kana sync in to Google jedhu jira, password jedhu jira, change password jedhu iddoo kana ni jira. Qastii fuuldura kana tuqna jechuudha password keenya jijjiiruudhaaf. Password haaraa emailaf jijjiiruudhaaf jechuudha. Iddoo kanatti password new password naan jechaati jira. New password anan haaraa isa sanarra gargar kan ta'e jechuudha. Anan raafachuu hin dandeenyen iddoo kanatti galchee jechuudha. Maalifi yookiin dura barreeffattanii qopheeffattanii asirratti barreessuu isinii wayyaa irraaffattan taanaan baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Inni duraas isin fayyadu isaan barreessitan kanas yoo irraaffattanii in ulfaata jechuudha. Kanaafiyyuu barreeffachuu qabdu jechuudha dursitanii wanti jijjiiruuf barbaaddan akka hin dagannetti jechuudha. Maaliif isinni dura kan iddoo kanatti amma isiniif hin hojjetu. Erga jijjiirtanii boodachuudha. Anuma isa walii kana fakkaatuun gara gadii kanatti illee barreessa jechuudha. Aynata tokko ta'uu qaba isa walii faana jechuudha. Okay, haala kanaan paaswoordii qulfii ta'etti gasheeti jira. Kana booda isa haara kanaan fayyadama jechuudha. Iddoo kanatti dhufee maalan jedha? Change password jedhu kanarraan godha jechuudha. Kana booda isa nama jijjiire kana yookiin immoo isa haaraa barreesse kanaan fayyadama jechuudha. Okay, akkuma argitan iddoo kanatti password change successful naan jedheeti jira. Get start jedha iddoo kanatti dhufee to'e. Okay, passwordin kiyya isa duraarra jijjiirameera jechuudha. Akkasuma meeseejiin dhufeeti jira akkan jijjiire kana ibsu jechuudha. Haala kanaan paaswoordii keessan isa duraarra
haarati jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Maaliifii wantoota garaagaraatiin namni beekee ta'uu danda'a. Imeelii keenyas paaswoordii keenyas yaa imeelii jijjiiruu hin danda'amu, paaswoordii garuu jijjiiruu hin danda'amu waan ta'eef amma dandeessanitti paaswoordii keessan kan isin qofa beektan ta'uu qaba jechuudha kan chaanaala keessanii. Kanaafiyyuu yeroo waan hunda isin irraa xumurtan paaswoordii keessan jijjiirradhaa isiniin jira. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Like, share godhaa, komentii wanta irratti isin hojjetamu tokko yoo jiraate yoo barbaadan ta'e komentii irratti naa teechisaa. Hiriyoota keessaniif illee share godhaa isiniin jedha. Waan nafaana turtaniif guddaanaaf galatoomaa. Turtii gaarii.